Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii baruuftu har'a kan waliin ilaalu Gilgaalaan lama tuqaa sagal waliin ilaalaa haga xumura viidiyoo kanaatti na hordofaa. Gaaffii tokkoffaarraa yookaanu obbo Caalaan kuusaa bishaanii yookiin taankirii siliindarawaa ta'e bishaan 10,000 paayii seentimeetirii kiubii qabu bitee oleen taankirii 100 seentimeetira yoo ta'e raadiyeesiin isaa meeqa ta'a jedha. Asirratti maal kennee jira? Qabee siliindarii kanaa nu kenneera. Kana jechuun qabee taankirii kanaa jechuudha. Qabeen taankirii kanaa 10,000 paayii seentimeetirii kiubiidha. Akkasumallee oleen isaa kana jechuun hojjaan taankirii kanaa 100 seentimeetiriidha. Kan nuti barbaannu maanni raadiyeesiidha jechuudha. Egaa asirratti yoo waliin ilaallu taankirii siliindarawaadha jechuudha. Kana taankirii siliindarawaa jettanii yoo fudhattan bareechisanii kaasuu dandeessuun isinii. Kana egaa siliindarii jettanii fudhattan qabeen isaa kun jechuun V'n jechuudha. Vooliyuumiin isaa 10,000 paayii seentimeetira kiubiidha. Paayii seentimeetira kiubiidha. Akkasumallee hojjaan isaa haayitiin isaa jechuudha. Meeqadha? 100 seentimeetira. 100 seentimeetira. Kan nuti barbaannu maanni raadiyeesii barbaanna jechuudha. Asii hojjaan isaa 100dha. Hojjaan dheeraa taankirii kanaa jechuudha. Hojjaan isaa 100 asitti. 100 seentimeetira jechuudha. Vooliyuumiin isaa immoo jechuudha. Qabeen isaa immoo meeqadha? 10,000 paayii seentimeetira kiubiidha. Kan nuti barbaannu maanni raadiyeesii isaa barbaanna jechuudha. Raadiyeesii taankirii kanaa raadiyeesii isaati. Raadiyeesii isaati kan nuti barbaannu. Kanaafuu raadiyeesii isaa akkamiin barbaannaa? Vooliyuumiin maanni? Vooliyuumiin walqixa. Vooliyuumii walqixa paayii r iskeer paayii r iskeer h'dha. Foormulaan vooliyuumii jechuudha. Foormulaan qabee kanadha. Foormulaan qabee kan siliindarii jechuudha. Paayii r iskeer h'dha. Paayii r iskeerii h jettu jechuudha. Kuni foormulaa qabee kan siliindariiti. Asirratti maal nu gaafate? Vooliyuumii qabna. Kana jechuun qabee qabna. Qabeen keenya meeqadha? 10,000 paayii seentimeetira kiubiidha. Akkasumallee hojjaa ni qabna. Hojjaan isaa 100 seentimeetiradha. 100 seentimeetira. Kan nuti barbaannu maanni raa kana barbaanna asii. Raan raadiyeesiidha jechuudha. Raan raadiyeesiidha. Amma egaa kana nan balleessaa qabadhaa isin yeroon barreessu qabachaatii deema. Waan isin hojjedhuuf jechuudha. Kan nuti barbaannu egaa foormulaa ishii kanarraati kan nuti raa barbaannu jechuudha. R'ii kan nuti barbaannu. Kanaafuu raadiyeesii akkamiin barbaanna egaa? Foormulaa qabeerraati kan nuti barbaannu jechuudha. Maal gootu? Foormulaan qabee maanni? V equal to paayii r iskeer h'dha. Asirraa r akkamiin barbaanna? Over paayii h jettu. Maaliif r iskeerii kana qobaatti hambifachuuf jechuudha. Gama lamaaniinuu paayii h'dhaaf hirtu. Paayii h'dhaaf hirtu. Asii paayiin paayii balleessa. H'n h balleessa. Sana booda maal ta'a? R iskeeriin walqixa V over paayii h qofa ta'a jechuudha. Sana booda maal ta'a?
gara oliittan isin hojjedha. Asittan isin hojjedha. R squarein jechuudha. R squarein ishiin kun R squareidha. Wal qixa V over pi h dha. Kanaafuu R squarein wal qixa volumiin meeqadha? Volumiin meeqa nuu kenneera? 10,000 pi centimeter cube dha. Over jenna. Over pi h nuu meeqadha? 100 centimeteradha hojjaan isaa jechuudha. Sana booda R squarein wal qixa asii paayidhaan ni bada. Paayidhaan ni bada. Asii seentimeetirri kun seentimeetirri ishiin kun jechuudha. Isa kana maal gooti? Seentimeetir iskeerii gooti. Kana jechuun seentimeetir kiubii hiruu seentimeetira. Maal ta'a? Kana maal argana jechuudha? Seentimeetira iskeerii argana. Kana seentimeetir kiubii hiruu seentimeetiraaf yeroo hortan maal ta'a? Seentimeetir iskeerii ta'a. Inni kun iskeerii ta'a jechuudha. Kanaaf yeroo hortan. Kanaafuu gaama maal ta'a jechuudha? Seentimeetir iskeerii qofa ta'a jechuudha. Asii paayidhaan badeera. Sana booda 0 ishiin kun 0 lamaan kana ni balleessiti. Sana booda maal ta'a jechuudha? 100 seentimeetir iskeerii ta'a jechuudha. Sana booda maal ta'a? Arrii kana qubaatti hambisuuf kana jechuun iskeerii sarraa balleessuuf maal ta'a? Gama lamaaniinuu raadikaala jala galchitu. Asii iskeerii ishiin kun raadikaala kana ni balleessiti. Arriin qofaatti ta'a. Arriin wal qixa maal ta'a? Asii raadikaala jala yeroo baaftan 100 meeqa ta'a? 10 ta'a jechuudha. 10 seentimeetira. Iskeeriin immoo raadikaala jala yeroo bahu meeqaan baha? Seentimeetiraan bahaa jechuudha. Kanaafuu raadiyeesiin isaa meeqadha? 10 seentimeetiradha jechuudha. Gaaffii lammaffaan immoo maal jedhaa? Investariin tokko lafa iskeerii bal'inni isaa 14,400 meetir iskeerii ta'e tiraakteraan qotee qamadii facaase. Dheerinni lafa investariin kun qote hammam dheerataa jedha. Kana jechuun maal gootu? Ishii kana raadikaala jala galchuu jechuudha waa biraa miti. Maaliifii iskeerii yeroo jennu egaa dheerinni isaas dalgeen isaas wal qixa jechuudha. Iskeerii yeroo jennu dheerinni isaas dalgeen isaas wal qixa kan ta'e. Asiin 5 yoo ta'e asiinis 5dha jechuudha. Kallattii hundaanuu 5. Yoo 10 ta'e 10 kallattii hundaanuu. Dheerinni inni tokko 10 yoo ta'e hunduu 10 kan ta'e jechuudha. Kallattii hundaanuu wal qixa kan ta'e jechuudha. Hojjaan isaas dheerinni isaas dalgeen isaas wal qixa kan ta'e iskeerii jenna. Kanaafuu bal'inni isaa 14,400 meetira iskeeriidha. Kanaafuu kun bal'ina isaati. Lafichi immoo iskeeriidha waan ta'eef kallattii hundaanuu wal qixadha. Kanaafuu kun lakkoofsi waliin baay'atee kan nuu kenne si'a lama waliin baay'atee mataa isaatiin si'a lama waliin baay'atee 14,400 nuu kenne kamidha kan jedhudha jechuudha. Kana jechuun immoo lakkoofsa kana kiiwuruutti kanaa barbaadu jechuudha. Kana raadikaala jechuun maal gootu 14,400 meetira iskeerii maal gootu raadikaala jala galchitu. Kana jechuun immoo 120 meetira baay'isuu 120 meetira. Kana jechuun 120 raadikaala jalatti jechuudha. 120 meetira iskeerii jechuudha. Sana booda iskeeriin kun raadikaala kan inni balleessitii maaltu nuufa? 120 meetiradha jechuudha.
Kanaafuu dheerinni lafa sanaa haggamidha jechuudha? 120 meetiradha jechuudha. Dheerinni isaa 120 meetiradha. Kana jechuun kana yoo laficha ta'e asiin 120 meetira asiinis 120 meetira asiinillee akkasuma 120 meetira 120 meetira jechuudha. Gaaffii sadaffaan of gahaan mana jireenyaa haaraa ijaare keessa isaa halluu dibuu barbaade. Kutaa hirribaa dibuuf halluu 2560 seentimeetira kiubii barbaachisa yoo ta'e hamma halluu kanaa qabachuu kan danda'u meeshaa kiubii roogni isaa 8 seentimeetira ta'e meeqa bituu qaba? Kana jechuun waliigalatti meeqa kan isa barbaachisu 2560 seentimeetira kiubiidha. Waliigalatti kan isa barbaachisu jechuudha. Egaa meeshaan kiubii roogni isaa immoo 8 seentimeetira ta'e meeqa bituu qaba jechuudha. Kana gahuudhaaf kana qaqqabuudhaaf 2560 jechuudha. Meeqa bituu qaba jechuudha? 5 bituu qaba. Sababni isaas 8 seentimeetira kiubii si'a meeqa bita jechuudha? Si'a 5. Maaliif 8 seentimeetira kiubii jechuudha. Baay'isuu 5 meeqa waan nu kennuuf jechuudha? Meeqa waan nu kennuufi 2560 seentimeetira kiubii waan nu kennuuf jechuudha. Kanaafuu si'a meeqa jechuudha? Si'a meeqa bituu qaba? Si'a 5 bituu qaba jechuudha. Kanaafuu sitti maal jettu? 5 jettu. Akka ifasinii ta'uuf egaa 8 seentimeetira kiubii 8 seentimeetira kiubii jechuun meeqa jechuudha? 512 seentimeetira kiubiidha jechuudha. Kana si'a 5 baay'istu. Si'a 5 yeroo baay'iftan meeqadha? 2560 seentimeetira kiubii ta'a jechuudha. Kanaafuu asitti maal jettu? 5 jettu. Gaaffii arfaffaan mana barumsaa keessatti biqiltuu dhaabuuf lafa iskuweerii bal'inni isaa iskuweerii meetira 576 ta'e yommuu qopheessan dheerinni lafa kanaa meetira meeqa ta'a? Asirratti egaa lafa iskuweeriidha lafichi jechuudha. Bal'inni isaa iskuweeriidha. Iskuweerii jechuun egaa dalgeensaas akkuma argitan dalgeensaas dheerinni isaas wal qixa kan ta'e jechuudha. Dalgeensaas dheerinni isaas wal qixadha. Iskuweerii yeroo ta'u jechuudha. Wal qixa waan ta'eef. Kanaafuu bal'inni isaa 576 waan ta'eef kana maal gootu? Dheerina isaa barbaadaa jedha. Dheerina lafa kana jechuun yookiin dalgee isaati yookiin immoo hojjaa isaati jechuudha. Yookiin hojjaa isaa yookiin dalgee isaa tokko argannaan wal qixa waan ta'eef lamaanuu argattaniitu jechuudha. Kanaafuu kan nuti barbaannu dheerina isaati. Dheerina lafa kanaa maal gootu? 576
576 meetira iskeeriidha miti bal'inni isaa. Kana maal gootu raadikaala jala galchitu. Raadikaala jala yeroo galchitan meeqa argattu? 24 meetira ta'a jechuudha. Raadikaala jala yeroo baaftan kan 24 meetira ta'a. Gaaffii shanaffaan immoo kiibii roogni isaa 12 seentimeetira ta'e, kiibii roogni isaa 4 seentimeetira ta'e meeqa of keessatti qabachuu danda'a? Kana jechuun akkuma asirratti ilaaltan mee isiniifan agarsiisa. Asirratti kiibii roogni isaa 12 kan ta'e isiniifan kaasa. Isin bareechitanii kaasuu dandeessu. Kan safara qabu jechuudha. Kuni 12 yoo ta'e jechuudha. Roogni isaa, kiibii roogni isaa 12 kan ta'e yoo ta'e jechuun asiin kun 12, kuni 12, akkasuma kunillee 12, asiis kun hojjaan isaas 12. Asitti immoo roogni isaa 4 kan ta'e haa kaafnu. Asitti egaa roogni isaa 4, isinis kunis 4, isis kun 4. Hundisaa roogni isaa 4 wal qixaadha kiibii waan ta'eef jechuudha. Ishiin kun meeqatu kana guutaa kan jedhudha. Meeqatu kana guutaa? Akkuma argitan meeqatu kana guutaa as keessoo naqxan jechuudha. Kan kana guutu asitti maal gootu? Ishii kana fuutanii as yoo keessan maal ta'a? Asiin asiichee meeqa fudhatti? Asiin asiichee jechuudha. 4 yoo daraddartan ishii kana fuutanii jechuudha. Dheerinni ishii meeqa? 4 mitiire? Akkana yoo daraddartan meeqa fudhatti asiin jechuudha? 3 fudhatti. Asiin 3 fudhatti. Asiinillee akkasuma 3 fudhata. Asiinis asiichee jechuudha. Dalgeensaas akkasumallee dheerinni isaas meeqa fudhata? 3 fudhata jechuudha. Dalgeensaas dheerinni isaas akkasumallee hojjaan isaas asii olee meeqa fudhata? 3 fudhata. Hojjaan isaas 12 waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu maal ta'a? 3 baay'isuu 3 baay'isuu 3 ta'a jechuudha. 3 baay'isuu 3 baay'isuu 3 waan fudhatuuf. Kanaafuu meeqa kana yeroo waliin baay'iftanii 27 ta'a jechuudha. Kanaafuu meeqa fudhata? 27 fudhata. 27 jettu jechuudha. Gaaffii ja'affaan obbo Guddatoon lafa reektaangulaawaa dheerinni lafaa 32 meetira fi dalgeen 8 meetira ta'e xaafii facaase. Obbo Toleeraan lafa iskeerii dheerinni isaa 16 ta'e yoo qote bal'inni lafaa qotame kan obbo Guddatooti moo kan obbo Toleeraatu caalaa? Asirratti waliin ilaalagaa. Asirratti kan obbo Guddatoo reektaangulaawaadha. Kana jechuun akkuma asirratti argitan kan obbo Guddatoo reektaangulaawaadha. Dheerinni isaa kan of fudhanne dheerinni isaa meeqa? 32 meetira 32
meetira. Dalgeen isaa immoo 8 meetira. 8 meetira. Kan obbo Toleeraa immoo iskuweeriidha mitiire? Iskuweeriidha. Iskuweerii jechuun immoo dalgee isaa fi dheerinni isaa wal qixa kan ta'e jechuudha. Kanaa fudhannu. Dalgeen isaa fi dheerinni isaa wal qixa kan ta'e yeroo jennu. Kanaafuu asiin 16 yoo ta'e, asiin 16 yoo ta'e, asiinis 16 jechuudha. Karaa kallattii hundaanuu 16. Kanaafuu kana dheerinni isaa asiin kun 32, dalgeen isaa 8 meetira. Kan obbo Guddatoo. Kan obbo Toleeraa immoo dheerinni isaa 16, dalgeen isaas 16. Iskuweerii waan ta'eef dalgee fi dheerinni isaa wal qixadha. Kana bal'ina isaa yeroo barbaannu kan obbo Guddatoo maal ta'a? 32 meetira baay'isuu 8 meetira. Meeqa nu kenna? Yeroo waliin baay'istan kana 256 meetira iskuweerii ta'a. Isa kana yeroo waliin baay'istanu 16 asitti meetiradha kuni. Ishiin kunis meetiradha. 16 meetira baay'isuu 16 meetira. Kana yeroo waliin baay'istan meeqadha? 256 meetira iskuweerii ta'a. Kanaafuu kan obbo Guddataa moo kan obbo Guddatoo moo kan obbo Toleeraatu caala? Waliin caalan lamaan isaaniiyyuu wal qixadha jechuudha. Wal qixadha lamaan isaaniiyyuu. Kan obbo Guddatoos 256, kan obbo Toleeraas 256 jechuudha. Bal'inni lafa isaanii. Gaaffii 7ffaan lafa reektaangulaawaa dheerinni roga isaa 11 meetiraa fi dalgeen isaa 44 meetira ta'ee fi bal'inni lafa iskuweerii tokko wal qixa yoo ta'e, iskuweeriin kun rogni isaa meetira meeqa ta'a? Asirratti kan isa kanaatti kan nuti barbaannu jalqaba kan reektaangulaawaa ta'e kana jechuudha. Bal'ina isaati kan nuti barbaannu. Lafa kana bal'ina isaa barbaanna. Kana jechuun 11 meetira baay'isuu 44 meetira. Kun meeqadha? Yeroo waliin baay'ifnu jechuudha. 11 meetira baay'isuu 44 meetira yeroo waliin baay'ifnu meeqa arganna? 484 meetira iskuweerii ta'a. Egaa asirratti kan isa kana arganneeti jira. Kan isa lafa reektaangulaawaa kana jechuudha. Bal'ina isaa arganneeti jira. Lafti iskuweeriin kun immoo bal'inni isaa isa reektaangulaawaa ta'e kana faana wal qixadha. Lafti asitti inni iskuweerii jenne kun. Iskuweerii jechuun immoo dalgeen isaas dheerinni isaas wal qixa kan ta'e jechuudha. Kanaafuu bal'ina isaa qabna. Iskuweerii kana bal'ina isaa qabna. Bal'inni isaa meeqadha? 484 meetira iskuweeriidha. Eessaati kan nuti arganne? Isa kanarraa arganne maaliifi isa reektaangulaawaa jedhu kanarraati kan nuti arganne maaliifi bal'inni isaa wal qixa waan nuun jedheef jechuudha asitti. Wal qixa waan nuun jedheef. Inni reektaangulaawaa kunii fi iskuweeriin sun wal qixa waan nuun jedheef jechuudha. Kanaafuu isa iskuweerii kana bal'ina isaa qabna. Bal'ina isaa qabna. Dheerina isaa barbaanna jechuudha. Iskuweerii yeroo jennu dalgeen isaa fi dheerinni isaa wal qixa kan ta'e jechuudha. Kanaafuu asitti bal'ina isaa 484 meetira iskuweeriidha.
meetira iskeeriidha. 484 meetira iskeerii. Kanaafuu kun bal'ina isaati. Kana maal gootu dheerina isaa argachuuf dheerina iskeerii kana argachuuf dheerina isaa kan lafa kana jechuudha. Dheerina isaa gama lamaaniinuu wal qixa miti egaa. Kanaafuu maal gootu ishii kana raadikaala jala galchitu. Maal gootu 484 meetira iskeerii kana raadikaala jala galchitu. Sana booda meeqa argattu? 22 meetira ta'a jechuudha. Kanaafuu meeqadha? 22 meetira jettu jechuudha asitti. Egaa viidiyoo itti aanuun cuunfaa boqonnaa 2 waliin ilaallaa. Hagama baranne kana keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e, bakka isinitti ulfaate koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoo itti aanuun cuunfaa boqonnaa 2tiin walitti deebinaa. Nagaan naa tura.